Bilchina indandi. Never threaten Oromo. Never. Yo kana gota male an matagiya. Erkam beru kaafao keessa waata kana siigoona kana gootu male akka siigoona. Dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Abao walakkaa ol fudhatee bilchina abao diiguu hin dandeenye. Abao diigameera? Hin diigameera. Waan an jedhe fudhattan malee asiin as keessaa baasa. Shawan as keessaa baasa. Wallaggaan as keessaa baay'ee jennaan situ ba'a malee Gujii baa'u si jiru asii baa'u si jiru. Doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatu garamaa ture. Kana gootu malee mallaqa harargee irraa dhufus irraa muura. Walfaasaa wallagga irraa dhufus irraa muura. Muutu muuri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goomu. Diigamu malee harka kennu malee. Walumaa dhagaa komiin jira. Komii qabdan hin dhaggeeffanna. Koree juga isaa irratti marenna. Koree jira hojii turate hin marenna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obboleessi yaa guyyiti si qofaamte guyyi dhaqamsa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture guyyidha. Kanaaf mullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa arsii hin godhini. Kanaaf walii qabsoofna hanqina jiru. Amma hojjenne yeroo beefanna hanqina jiru itti guutanaan hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daranchi irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanni hojjetamaa dhufes gaafiilee ta'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni tokko kalan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee baawwan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyaa tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uu kan danda'u bitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata keenyaa sadarkaa darmaan hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masakuu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansaa akka filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan galan gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qabu kan beekumsa bunii kanatti fidi hooggansa kana jiru qabu jechuudha. Sankoo osoo hin ta'in ofii irraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan asii seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmaalee amantii, hooggansa jaarmaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni boona jechuudha. Gaabiin obboleessi Gujii irraa kaate jaarmaa warra Shawaati. Jaarmaa kiristaanota jaarmaa ture dhugaa bal'aa miti. Turuus kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argate hin shakkarre rabbi hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkasumas godhu
dandeettii osoo qabanu gahumsa osoo qabanu kunoo nagaan bu'anii as ta'anii dargaggeeyyii yeroo dhiiwatti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuuti significant kun significant jechuudha. Sangobaani wal waqarree walitti iyyine probably yeroo turaati bakka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan boodii hundi uffii akka filatan godheera. Komii jira komii galeessoo ta'e irratti fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koree burree godina kan isaan barbaade filameera. Komiin jiru kan isaan barbaadan hafeera. Warra koree hojii raawwachii Museen keessaa warri aanotoo seenuu baate haa wujjin. Hojiin mataaneetti waliin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree hojii galeessaa wal turu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masaa itti ammoo koree galeessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame koleetii